Ayyee kabajamtoota fi jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa baga isiniin ga'e jala bultii irreechaa. Jala bultii torban irreechatti wal qabatee baazaariin egzibishin jiddugala agarsiisa magaalaa Finfinnee keessatti guyyaa har'aatti calqabamee banamee jira. Kanaanis wal qabatee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkuma beekamu yeroo marasaa baazaarii fi mul'atootaa fi hojii adda addaa irratti akka hirmaatuun beekama. Kanaaf waldaan keenyas har'a kanootiin buna qabachuudhaan akkasumas zayita nyaataan qabachuudhaan xaafii qabachuudhaan hanqaaquus qabachuudhaan wanta waldaan qabu kam isaatu fiduudhaan hirmaannee jira. Kanaaf jechaan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qofti oduun ta'an waldaaleen Oromiyaa fi Finfinnee keessas jiran akkasumas sadarkaa federaalaattis warri jiran tokkummaa godhachuudhaan wal ta'anii torban irreechaa akkasumas immoo ayyaanolee martusaa sababeeffachuudhaan waliin ta'anii yeroo marasaa ayyaana irratti qalaa'insa jireenya magaalaa Finfinneetii fi akkasumas naannaa isheedhaa tasgabbeessuu irratti gahee leencaa gurraacha qaba waldaaleen hojii gamtaa. Kanaan wal qabatee kinooti nus innoo dhufnee jirra jechaadha. Kanaafuu isinis baga gammaddan baga isiniin gahe waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waldaan galmicha galma lakkoofsa tokko keessa qara dhumaati irratti waan argamuuf miseensonni keenya magaalaa kana keessa jirtan miseensonni keenya naannaa masqala addabaabaayii irra jirtan kamuu isaatiyyuu dhuftanii gabaa akka gabayyeeffattan waamicha kun isin dhiyeessa. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yeroo marasa isin faana jirra baga isiniin gahe. ሰላም ጤና ይስጥልን እንኳን አደረሳችሁ። ጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር እንደሚታወቀው ኢሬቻ ሳምንት በተከፈተው በኤግዚቢሽን ማዕከል ባዛር ተከፍቶ በተዘጋጀው ላይ ተሳታፊነታችን ጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር ይሄው እየተሳተፍን ያለነው እየተሳተፍንና የምንገኝበትም ቡናን በመያዝ እንዲሁም ዘይት በመያዝ እንቁላልም በመያዝ እና ጤፍ ጭምር ሁሉም ነገሮችን ነገ ደግሞ ከዚህ የተሻለ ምርቶችን ሁሉ ይዘን የምንቀርብ መሆኑን እያሳወቅናቸው ጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር ብቻ ሳይሆን ጨፌ ሚዲያ ተከታዮች ሆናችሁ በሙሉም መጥታችሁ በዚህ መልክ ከኛ ጋር እንድትገበያዩ ስንል ጥሪያችንን እናቀርባለን። የኢሬቻ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ። ኢሬቻው የሰላም፣ የፍቅር፣ የመከባበር፣ የመቻቻልና የመዋደድና የእድገት ዘመን ብልጽግናችን የምናንጸባርቅበት ዘመን ይሁንላችሁ። የ2018 ኢሬቻ ልዩ በዓል ነው። ልዩነቱን ደግሞ ማሳያው አንደኛ ይሄው ባዛርና የኢንዱስትሪ እንዲሁም የቱሪዝም ማዕከል ነው በመሆን ብቻም ሳይሆን የንግድ ማዕከላት የገበያ ንግድ ማዕከላት የሀብት የኢኮኖሚ የገቢ ምንጭና ንግድ መሆን አለበት። በዩኔስኮ ደረጃ የተመዘገበ የኢሬቻ በዓል አንዱ ከገዳ ስርዓት ውስጥ እንደመሆኑ መጠን ጨፌም ይሄው በዚህ ልክ እየተሳተፍን እንገኛለን። በርቱ፣ ኑ እንገበያይ፣ ገበያዩ ላለሁ ወዳቸዋለሁ።